Yarraan hordoftan maratti nageenyi keenya isin akka qabu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan abbaan dabaree Abrahaam Birruutu hima. Ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa jiraattota godina Iluu Abbaa Booraa waliin mari'atan. Jiraattonni maricha irratti hirmaatan gaaffilee fi yaada kan kaasan yoo ta'u, ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi pireezidaantii Lammaan ibsaa fi deebii kennanii jiru. Jiraattonni jijjiirama aarsaa jabaan itti kaffalamee dhufetti gammachuu qaban ibsanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed waltajjicha irratti dubbii dubbataniin uummanni hunda caalaa tokkummaa isaa akka cimsu dhaamanii jiru. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniin isa dura caalaa amma misooma irratti xiyyeeffannuu gaafatan. Mootummaan gaaffilee misoomaa Oromiyaa deebisuuf amma ergamtummaa jalaa ba'eera. Waan gaafatamu uummata waliin tumsaan ni milkeessinaa jedhanii jiru. Mootummaan rakkoolee nageenyaa furaa waan tureef hojiilee misooma irratti xiyyeeffannaan hojjechuu irratti dhiibbaa akka uume ibsan. Hoggansi bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojiilee jijjiiramaa magaalattii irratti magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira. Waajjirri kantiibaa magaalaa Finfinnee akka beeksisetti waltajjichi jijjiirama waggaa tokko irratti xiyyeeffata. Waltajjii guyyootii lamaaf turuun jijjiiramni amma aanaatti gaggeeffames ni qoratamaa jedhameeti jira. Hoggansi sadarkaa magaalaa irraa kaasee amma aanaa jiru 1700 caalan hirmaataa jira waltajjii kanarratti. Dhiibbaa fi ukkaamsaan hogganoota moofaa Oromiyaa keessa jiraniin saba keenya irratti raawwatu nurraa dhaabbatu jedhu qeerroo fi hawaasni aanaa Martii fi magaalaa Abboomsaa. Qeerroowwan 8 aanaa Martii irraa ukkaanfamanii ji'oota 3f mooraa xollaa'ee turan keessaa 7 gara qe'ee deebuun hawaasatti makamanii jiru. Qeerroowwan kunneen nuti dhugaa uummataa waan dubbanneef ukkaanfamnee jedhu. Gabaasi dabalataa akka taanutti dhiyaata. Ji'oota 3 dura aanaa Martiitii mormii uummataa jabaatu dhagahamaa ture. Mormiin sun lafti uummataa cubbuudhaan saamamee haa deebi'u, hogganoota ilaalcha moofaa qabanii fi naatoo hawaasaa hin qabneen hin bulluu kan jedhu ture. Haa ta'uutii deebiin yeroo sanaaf hoggansarraa kennamaa ture. Warri kun kashlabbeedhaa warra dhugaa qabuu mitii kan jedhu ta'uu OMN gabaasaa ture. Yeroo sana qeerroowwan gaafii hawaasa aanaa Martii ol kaasanii dhageessaa turan keessaa 8 ukkaanfamanii gara mooraa xollaa'ee fudhatamanii turan. Qeerroowwan 8 keessaa 7 ji'a 3 booda gara hawaasaa makamanii jiru. Simannaa guddaanis hawaasa aanaa Martii fi magaalaa Abboomsaatiin godhameeraaf. Hogganoota ilaalcha moofaa qabanii fi naatoo uummataa hin qabneen ukkaanfamnee jedhu qeerroowwan xollaa'ee ba'an kunneen. Dr. Alamuu Simee guyyaa sanas dhufaniitiin mormii isaan irratti hiriirri gaggeeffame. Guyyaa isaan dhufanii mana barumsaa kana Dr. Shaalloo Dhaabaa Tolaa Bariisoo wajjin as dhufanii hiriirri qeerroon aanaa Martii akkuma jiruun qarreen hiriira irratti ba'an. Yeroo masan komaandi poostiin osoo hin labsamin fedhii dhuunfaa isaatiin waraana konkolaataa lama nurratti buusee guyyaa masan nu qabe. Hogganaa qeerroo aanaa Martii kan ta'an obbo Guutoo Waaqoo dursa qabamanii itti aansee qeerroon 7 sadarkamaan mana keenya deemanii adamsuudhaan waraanaan nu guuranii nu deemanii jechuudha. Ajaja Alamuutu kenne bulchaa aanallee yoo gaafannu naa olii Alamuutu nu ajajee nuyi. Waa balleessinee hannee somnee yookiin kijibnee osoo hin ta'in waan Oromoo taaneef dhiitta fi mirga dhala namaa ilmaan Oromoo irra ga'aa turan waan falmanneef waan mormanneef qofa asiin ukkaamsanii mooraa xollaa'ee keessa akkanumaan nu tursiisanii jiru. Kun immoo namni yoo hidhame tan duraan caalaa cima malee wanti nu laaffisu tokko illee hin jiru. Jirtu qeerroo. Jirtu qeerroo. Jirtu qarree. Namichi Dr. Alamuu Simee jedhamu kun yeroo investimentii irra ture. Lafa jallisii hektaara gara 690 caalu qotee bulaa keenya rasaasan irraa ari'ee gara goda gaaratitti kaan gurguratee abbaa qabeenyatitti kaan itti fayyadamaa ture. Dhiibbaan har'allee hogganoota akkanaan hawaasa irratti raawwatamu nurraa haa dhaabbatu jedhu qeerroowwan. Namni kun guutuu Oromiyaatiin waan jibbameef uummata Oromootirraa ka'uu qaba aangoo isaatirraa. Ka'uu qaba. Kanaaf mirga keenyaaf hin falmannaa hattoota isaatii fi seeliiwwan Dr. Alamuu Simee godinaa fi aanarra jiran. Armaan boodallee warri Oromiyaa irratti shira xaxan Oromiyaa bulchuu hin danda'anii jedhu qeerroon magaalaa Abboomsaa. Kan bullus hoggantoota jaalannuu fi quuqama sabaa qabaniin qofa. Kan sabni hin jaalanne
Himbulluun. Hawaasni aanaa martii fi magaalaa Abboomsaas qeerroowwan kunneen dhugaa ummataaf jecha ukkaanfamuu ragaa ba'u. Wareegama qaqqaalii qeerroof qarreen barattoonni itti kafalaa turte. Qabsoo nu taasifneen jedhanii yoo isaan ofiin dhaadan annan gadda hedduu. Qabsoo nu taasifneen yoo jedhan. Qabsoo isaan taasisanii dhiibbaa qeerroof qarreen barattoonni hamma daa'ima waggaa 7 itti wareegamaa turte. Isaan achi tattaa'anii opidiyoon dullattiin ummata keenya kolaasaa turte. Qabsoo nu taasifneen jedhaa turan. Kun jijjiiramaa miti. Jijjiiramni nu barbaada. Amma soo ta'e. Mirga abbaa biyyummaa. Bilisummaa dhugaa. Ofiin of bulchuu waan keenya ofiin murteeffachuu. Komii fi balaaleffannaa uummanni aanaa martii hooggansa naatoo hin qabnee fi itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa ODP Dr. Alamuu Simee irratti qabuuf deebii isaanii dhaga'uuf bilbila Dr. Alamuu Simee irratti deddeebinee bilbila hin kaasan. Manatti nu galchu akka keenya irratti abbaa nu galchu jiraadha. Oduudhuma wal qabateen mooraa ukkaanfamnee geeffamne keessa turre xollaay carraatti jijjiiruudhaan tokkummaa Oromoo inumaa caalatti tichuuf itti fayyadamne jedhu qeerroowwan aanaa martii fi magaalaa Abboomsaa xollaay turanii ba'an. Qeerroowwan haalota jiran gara carraatti jijjiiruun beekamu. Faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuuf bifa kanaan hojjennaa jedhan gabaas dabataa dhiyaata. Afaan Oromootiin barreessuu fi dubbisuun xollaay keessatti suuraan gootota Oromoo Jeneraal Taaddeefaa Birruu faanti, Waaqoo Guutuu faanti. Gootota jiran keessaa akka Jawaar Muhammad qeerroo aanaa martiitiin akka mooraa xollaay keessatti barreeffamni afaan Oromoo seenaa Oromootiin wal qabate yeroo jalqabaatiif barraa'u ta'ee jira. Kun injifannoodha. Kun injifannoo qeerroo aanaa martiitii kana ka goone nuti qeerroo aanaa martii 8 asii deemne karoora baafannee hidhamuun keenya mooraa xollaay bilisoomsinee jirra. Afaan Oromoo akka urgaa'u, afaan Oromoo akka dubbatamu, qubeen afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif mooraa keessatti seenaa xollaay keessatti harka kiyyaan barraa'ee jira. Seenaa Oromoo keessatti jechuun yeroo jalqabaatiif. Mana hidhaa xollaay keessatti gootonni akka Jeneraal Taaddee Birruu, gootonni akka Elemoo Qilxuu, akka Nadhii Gammadaa eessa jira jecha jedhu waliin Nadhii Gammadaa eessa jira jedhu waliin mooraa xollaay keessatti mallattoo gaafii goonee gallee jirra. Qabsoo qaanqee asitti qabsiifte Oromiyaa guutuun geenne jira. Haleellaan humnoota meeshaa waraanaa guguddoo hidhataniin godina Walloo bakkeewwan garaagaraatti raawwatamuun namoonni nagaan sodaa nageenyaa cimaa keessa jirra jedhu jiraattonni Guyyoo Waaree gabaas dabataa qopheessee jira. Naannoo Amaaraa godina Walloo jiraattonni dhukaas humnoota adda naannoo Amaaraa irra dhufan nurra bananiin namooti lamnurra miidhamanii jechuun bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Mana barumsaa irratti dhukaasa banan. Ijoollee mana barumsaatti waltajjii qabaleen jira ture uummata irratti kaddaa masaraa rukkutanii. Eenyu dhukaas bana? Mootummaa waraana mootummaa naannoo Amaaraati. Liyyuu Haayilii ijoollee keenyarraa ijoolleen gara dhaameera ijoolleen muraasni miidhaan cimaan mucaa tokkorra ga'ee jira. Amma yeroo ammaa kana riifaraa dhufeecha yaadamaa jira. Walitti bu'iinsi guyyoo dur yaamichi paartii Abengootirra naannoo kan akka heen uummati loltooti hidhatan kan naannoo Amaaraa irra dhufan godina addaa Oromiyaa jedhamiin been jechuun dhukaas meeshaa gurguddaan nurra godhanii namooti nu jala miidhamanii jechuun dubbata. Guyyaa dhihooti dhaaba abinni jedhamtu kamiseettiin dhufee ayyaaneffadhaa maqaa ayyaana dargaggootaatiin maqaa waldaa dargaggootaa jedhuun achi dhufuu barbaade. Isuma kanaaf egaa uummanni nu otuu nu arrabsuu maaliif immoo nurratti sirbuu barbaada nurratti caffaruu barbaada. Abbaatocha achiin taarikinni mallisaallee jechaatii maaliif immoo waan biraa nurratti dhufaa jedhanii dhorkuu barbaannaani. Guyyaa 29tti kan inni baallama san qabatee guyyaa 5 waraana baadiyyaa keenya keessa buusee dawwee qubsiise jechuudha. Waraanni haquma sun kan mootummaati. Liyyuu poolisiidha. Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraatti bulchaan godina addaa Oromoo obbo Ahmad Hassan gama isaaniitiin humni addaa naannoo Amaaraa amaloota isarraan eegamne agarsiisaa ture jedhanii jiru. Walitti bu'iinsi kan ture humnoota addaa naannoo Amaaraa fi ABO gidduutti osoo hin taane humnoota addaa naannoo Amaaraa fi uummata gidduutti jedhanii jiru. Dajanee Guutamaa bilbilaan dubbisee jira. Naannoo sanitti humna addaa Amaaraatu achi qubatee ture.
humni addaa sun akshinii garaagaraa agarsiisuun hawaasa wajjin walitti bu'e. Akshinii akkam? Gaafa dhufu alaabaa ishee amma durii san qabatee dhufe. Ishee diimtuu bica fi arangaadee sana. Suni sirrii miti dhaabbata mootummaarraa kun hin eeggamu kan jedhu gaafiin akkasiidhaatti ka'e. Uummata tasgabbeessuudhaaf yaalii goone. Saniin booda qawwee hiikuu, namoota doorsisuu fi rakkoon akkasiidha ni mudate. Rakkoo san yaa'u yeroodhaan hiikuun bulchiinsi naannoo sanidha. Yeroodhaan hin hiikne. Sababa saniin gara lagaatis bu'anii ijoollee waa tokko gochuun mul'ate. Akka fakkeenyaaf ijoollee dargaggoodha. Taa'aa ka'aa xinnish kan xinnoota akkas gadi bu'e hojii akkasiidha irratti mul'ate. Dhimma sana wajjin wal qabate hawaasni qanyisee bakkuma isaan ka'aa jedha sanitti dargaggootuma sanii wajjiniin wanni walitti bu'anii. Sanumaan lolli jalqabame uummanni dirmatee dhagaheera oduu tokkos magaala keessatti haalli ittiin deeman namuma fishiftaa wanni godhu fakkeessaniiti kan deemanii kan jedhu uummanni baay'een komii ni qaba. Marata mataarraa fuudhuu, alaabaa abaa'oo uummatarraa fuudhuu wanni akkasiidha isaan mudateera. Sani wajjiniin dhimma wal qabatudha rakkinicha kan uume. Amma kan isaan jedhan immoo gama sanaa keessattuu dameen nageenyaa kan naannoo Amaaraa warra waraana bilisummaa Oromootu nu waraanaa jira, uummatatu garanaa nu waraanaa jira kan jedhu komiin kaasan. Nuti hamma beeknutti maanguddoo biyyaa naqnee maanguddoon biyyadha. Kan hojjetaatii ture nageenya fi kan argataatii ture hawaasa kan argataatii ture loltuu naannoo Amaaraati yookiin immoo humna addaa naannoo Amaaraa jidduudha kan seene. Hamman ani beekutti loltuun kanarratti uummata wajjiniin kan walitti bu'e odeeffannoon qabnu kana kan agarsiisu. Kanaaf immoo ibsama kan ta'u raayyaan ittisa biyyaadhaa yeroo seenu maanguddoo wajjiniin yeroo seenu hawaasni raayyaan ittisa biyyaadhaa dhufee jedhee simatee raayyaa ittisa biyyaati ijoollee sanis seenee kan baase. Hello, nan nagaa. Kanaafuu loltuun adda bilisummaa Oromoodhaan nuti godina keenya keessas jira jennee hin beeknu. Uummata wajjiniin kan walitti bu'anii kan jedhudha. Fardar wanta jiru qulqulleessuun ni danda'ama. Xinxalaan siyaasaa fi daayireektarri olaanaan OMN Jawaar Mohaammed uummanni Oromoo fi Hararii uummata hidhata cimaa qabu jedhe. Marii kanarratti uummanni Hararii fi Oromoo uummata nagaa fi jaalalaan wajjin jiraatan akka ta'e hirmaattonni marii magaalaa Hararii irratti qophaa'e irratti himanii jiru. Udii Musaa gabaasa dabalataa qaba. Uummanni naannoo Hararii marii bal'aa xiinxalaa siyaasaatiif daayireektarri olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed wajjin taasisan irratti sabootaa fi sablammoonni naannoo Hararii keessatti nagaa fi jaalalaan wajjin jiraachaa akka turan himuudhaan gaafiiwwan gama bulchiinsa gaariitiin ka'aa turanis deebisaa akka argatan gaafataniiti jiru. Uummanni hawaasni naannoo tanaa wal jibbansan qabu baay'ee wal jaalatan amiirota durirraa kaasanii jeenummaadhaan kakondoo isin ergine achi isin deebifne hamiilli kinjees waruma naannoo tanaati. Seenaadha kunis yaadatamuu qaba. Kanaafuu rakkoon bakki jiru baatii hurra kanaan dura warreen naannoo tana bulchan iftuulummaadhaan gama lamaanirraa osoo uummataan yaadin rakkoo guddoo keessa turuudhaan hawaasa irraanfatanii tafii malee hawaasa irraanfatuudhaan uummanni naannoo tanaa misooma irratti bobba'uu hin dandeenye nageellee hirkatuu hin dandeenye sabaa fi sablammoota illee sababaa warra aangoo irra jiruutu adda fageessaa ture jechuudha. Rakkoon bishaan dhugaatii magaalaa Harariif balfaa fi dhangala'aan magaalaa Harar keessaa baafamus
fala argachuu akka qabu gaafataniiti jiran. Bishaan rakkoo jira. Wanni bishaan san rakkoo itti ta'e fa'antaraa hedduu ijoollee qeerootii wajjiis waliin mare hadha wajjiin tahaa bakka itti na afeeranittis bakka iyyuutu wal agarra jechuudha ijoollee wajjiin. Rakkoon isaa maali? Bishaan san isaanirraa dabreeti osoo isaan hin dhuyne jechuudha. Isaan biraan dabree as dhufaa jira jechuudha. Maaliif bakki bishaan itti ka'u sana bichisan osoo hin arganne bakka biraatiif dabarsuun akka kiyyatti hedduu ulfaataadha. Saniifuu isaanis haalli itti argatan tahee waa'een qoshaashaatis isaanirratti darbamuun sirrii miti. Isaanirrattis miidhaa fida nurratti hafaas jechuu miti. Nurrattis rakkoo fida isaanirrattis rakkoo fida. Saniifuu soolishinni isaa maali? Soolishinni isaa godhuu qabna. Marii kanarrattis xinxalaan siyaasaatiif Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii obbo Jawaar Mohaammed gama isaaniitiin ummanni Oromoo fi ummanni Hararii ummata shanyii takka aadaa lama qabaachaa turan jeeti jira. Hararii fi Oromoo shanyii lama miti. Aadaa lama. It's two cultural groups. Jaarsiree shanyii lakkaayateeti shanyii sii galchi. Shanyii lakkoon yoo jettan abadan shanyii lama jirtu naannoo kana. Hin jirtu. Inni lakkaayatee shanyii galchi. Aadaan lama garuu ni jirti ta'ama kuma ol turte waliin. Aadaan Hararii ta'amiirootaan bulaa turtee fi aadaan Oromoo ta'orra murtii guutoota abbaatii gadaatii ture jechuudha. Ifiin bulchaa waliinis wal bulchaa turan. Akka waan kaleessa wayyaanin takka mallasaan kenniteetti ilaalinaa. Hawaasni lamaan kuni they had a treaty. Haala hawaasummaa irratti haala dinagdee irratti common defense qabaachaa turan. Waraanni Raabaadooriidha. Ka afran qallo qofa tiisuu hin turre magaalaa tana gaafa raawuf paashaa dhufe ama kudhan kan raaloolee humna Raabadooriiti. Kanaaf naannoon Hararii naannoo taatee itti deemuun Oromoo hin miitu ilaalcha akkasiif keessa baasa. Hin miitu. Miidhaan ka dhufu walqixxummaan yoo hin jiraanne itti fayyadamummaan walqixaa yoo hin jiraanne zulmii yoo jiraatte qofa. Ummanni aadaa waliin jireenya gaarii qaban itti fufsiisuu qabas jaameeti jira. Bulchiinsi magaalaa Mattuu ijaarsa seeraan alaa magaalichatti babal'atan irratti tarkaanfii fudhachuu beekse. Magaalichatti keessumaa iddoowwan daldalaan wal qabatee seeraan ala ijaarsi gaggeeffamaa turuu kan ibsan kantiibaan magaalaa Mattuu obbo Qalbeessaa Toleeraa manneen 700 ol seeraan ala ijaaraman diigamuu isaanii ibsaniiti jiru. Iddoon kun iddoo biizinasiidha, iddoo qarshiidha. Namoota muraasaan monopoolii ta'ee kan ture jechuudha. Namoota muraasatiyyuu guutummaa guutuutti qabatee ture. Naannooma daldalaa kana gabaa wajjin wal qabatee mana 714dha. Kan guutummaa guutuutti iddoon isaanii akka kanatti kaa'an jiru. Kan immoo daangaa darbanii ijaarratan. Daangaa darbanii ijaarratan, kan daandii irratti ijaarratan, sheediiwwan seeraan alaa ofumaan lafuma mootummaa irratti kan ijaarratanidha. Sana irratti kan tarkaanfii nuti fudhanne maalidha? Wanta daangaa darbee jiru kana gara bakkaatti deebisuu fi